anatu ifa keessa taa'uu qaba jechuudha. Tole ilmaan Oromoo yaadannoo guyyaa har'aa guyyaa barattoonni dargaggoonni ilmaan Oromoo dhuman yaadachuudhaan fincila diddaa garbummaa kan bara barattuu gaggeeffamaa jiru haga kunoo har'a waggaa lakkaawwateera. Ka walirraan citin immoo ji'a 9 kunoo amma xumuree jira jechuudha. Jara yaadachuudhaaf egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa 3 mataa haaddachuudhaaf akkasumas wayaa gurraacha keeyannee mallattoo jara yaadannoo jaraa beeksisuudhaaf itti gadi baane. Kanatti aansee guyyaan kun immoo guyyaa gadda qofaa miti. Guyyaan nuti argitee gammachuudhaan illee qaabannu ni jira. Walumaa gala ilmaan Oromoo warri ijoolleen isaanii irraa wareegaman rabbiin argitee sabrii fi imaana isiniif haa kennu irraa hafaa walumaan namne kabraa immoo akkasumas warri mana hidhaa Qilintootti argitee akkasumas bakka adda addaatti faffaca'anii bahaa dhiyatti siqaayee argaa jiran yookaan rakkina hamaa keessatti kufanii hidhaadhaan argitee achitti toorchiinii fi kana irra gahaa jiru. Isinis hin irraanfanne isinii wajjin dhaabbanna argitee mallattoo dhaamsa isinii nuuf kennitan bakkaan geenya. Hidhaanii fi argitee dararaan isinirra ga'ulleen argitee lubbuu qaalii nuuf kennitanii jettanii. Kanaaf nuti immoo wanni nuti gochuu dandeenyu biyya alaa teenyee tokko hiriira baanee isiniif sagalee keessan dhageessisuudha. Sagalee ummata sagalee hin qabneef sagalee taanee iyyuudha. Lama immoo bifuma kanaan argitee mallattoo qabnu argisiisuudha. Kanaaf argitee jabaadhaa isiniin jenna. Kabiraa Fayyisaa Leellisaa hedduu galatoomi jennaani. Fayyisaa Leellisaa har'a utuu biyya sanatti deebi'ee jireenya bareedaa jiraata ture. Warri argitee garaa isaanii filatan biyyatti galaniituma jiraataa jiru yeroo adda addaatti warqiidhaa fi naasii guurratanii galanii. Haa ta'u jireenya sanas dhiisee biyya alaatti argitee qananii biyyaa facaasee maatiin isaallee kunoo har'a hidhaatti guuramee jira. Kanaaf isa kana tumsuudhaaf illee haa dirmannuufi kabiraa ammoo mataa haaddachuudhaan warri biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan jarri lubbuu mi'ooftuu wayaa gurraacha uffachuudhaan warra lubbuu mi'ooftuu lubbuu qaalii kan argitee jijjiirraan qabne tokkittii baateen deebine ummata Oromootiif kennan yaadachuudhaaf yoo rifeensiniif wayaan isinitti jabaate egaa rakkina mataa keessanii qabdanii. Kanaaf gadi ba'aatii mallattoo jaraa beeksisaan jedha. Hedduu galatoomaa ulfaadha.